Yaada bareedaadha irraa barachuun dandeessu je'eetiin jira. Biyya kana erga dhufeeti torban lama mana nakaa'anii torban lamaatiin booda gara mana yaalaa nageessanii dhiiga koo cheek godhanii erga fayyummaa koo mirkaneessanii booda iqaamaa naaf hojjechiisanii. Iqaamaa erga naaf hojjechiisanii immoo iqaamaa sana makiinaa keessa otoo taa'uutii maqaa kee kana cheekii godhiitii irraa ilaalladhu. Maqaan kun kan keeti sirriidhaa jedhaniitiin natti laatanii harkaa fuudhee ilaaleen eeyyeen kanuma kiyyadha. Maqaanis kanuma kooti sirriidha jedheen iqaamaa sana ofuma harkaan kaahee. Garuu immoo madaamiin kiyyaa baay'ee tokko nyaata naaf hin laattu. Bakki ciisaa ani ciisullee kushinaa yookiin immoo matbaadha. Iqaamaan koo na harka jira. Yoo fudhadhee bade maal ta'a? Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri mana koof haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa fedhaa fi jaalala keessanii yoo ta'e jechuun jaaladha. Egaa warri na jajjabeessaa turtan immoo asumaan galatooma isin jaaladha isin kabaja. Egaa akkuma beekamu jechuudha gaaffii obboleettii keenya barreeffama keessan naaf himte sagalee ishee bilbiluma kan irratti kan isheen naa qabdee turte garuu sagalee sun akka wanta iyyaa wayii bajja'aati sagalee sana qabuu hin dandeenye jechuudha. Obboleettiin keenyi erga dhufeeti torban lamatti iqaamaa geessanii erga naa hojjechiisanii isan booddee immoo iqaamaa sana na harkatti dagataniitiin jiru. Silaa iqaamaan koo ana harka jira. Wanti biyya ormaa nama teessisu yookiin immoo biyya ormaa keessatti sochootee ejjechuu akka ati dandeessu kan si taasisu iqaamaadha. Paaspoortiin gaafuma galtu qofaaf si fayyada. Iqaamaa koo fudhadheetiin yoon bade maal rakkoo qaba. Egaa dhugaa dubbachuuf namoota baay'eetti ni fakkaata jechuudha. Muudannoon kun muudannoo anaanillee na muudatedha jechuudha. Yeroo dura akka tasaa ta'ee taayimii koronaa saayitii koronaa irratti jechuudha hin deeminaa jedhanii karaa cufan jechuudha. Namni tokkollee mana isaarraa hin ba'iin gaafa jedhanii karaa cufanii iqaamaa sana naaf kennanii fattashaa waan jiruuf jechuudha. Iqaamaa sana harka kootti naa kennanii iddoo fattashaatti iqaamaa koo hunduma keenya fattashu makiinaa keessatti jechuudha. Biyya tokkorraa gara biyya tokko yeroo deemnu ramadaanni ga'ee gara ramadaanaa biyya abbaa namichaa deemna jechuudha. Saniif iqaamaa kiyya ana harka jira ture. Egaa haalli tokko gaafa namatti hin tollee badi nama jedha deemi waan hedduutu namatti dhaga'ama jechuudha. Kanaafiyyuu silaa iqaamaan kiyya illee ana harka jira. Otoon amma badeetii ani ba'eetii 3,000 faatiin akkasumallee 2,000 ejjechuu nan danda'a. Maaliif silaa nyaata nan ejjedha nyaata ejjedha jedhee yoon galee warri bakkee jiran warri iqaamaa hin qabne fakkeenya illee gaalii seeraan ala ta'anii jiranii filataniitu galu jechuudha. Mana ijoolleen jirtu hin galu qulqulleessuu malee hin barbaadu yookiin immoo yoo nyaata hojjechuu dandeessa taate immoo nyaata qofa hojjechuu hin danda'a jettee filattee galta jechuudha. Akka keenya amma nuti yeroo kontiraata ejjennu kana waa hunda ijoollee yoo wayyaa tokkosu yoo nyaata hojjechuu yoo mana qulqulleessu yoo hunda mataa nama tokkorra kanatti gadi tuulamee taa'a osoo hin taane isaan filataniitu galu jechuudha. Achiin hiriyaa kiyyatti yeroo dawwalee himee kootu ba'ii kootuutii nu faana hojjedhu silaa nyaata ni hojjetta waan taateef 3,000 nu galuu ni dandeessa. Aniyyuu nyaata malee 2,500 hojjechaan jira jette. Laphee na fuudhame jechuudha. Dhugaa dubbachuuf laphee na fuudhe silaa iqaamaan kun na harka jira je'eetiin. Laphee na fuudhe lakka akka tasaa jechuudha. Achumarraan akka tasaa ta'eetiin otooni kanarra jiruuti sodaa guddaan natti dhaga'ame ba'uudhaaf. Naannaa ani jiru hundisaa kaameraadha jechuudha. Kaameraan waan jiruuf sodaa guddaan natti dhaga'ame. Wayinee an akkamittiin yoon bade immoo na qabsiisuu danda'u akkasumallee immoo iqaamaan sun hin ballaqama. Iqaamaan hin ballaqama. Paaspoortiis yoo qabaatte iqaamaas harka keerraa yoo qabaatte gaafa manaa baate jechuudha. Jaallattus jibbitus
dhugaa waaqa jiraataa gartee yoo fudhattee baate tasayyuu itti deebi'uu hin dandeessu. Si ejjechuu hin danda'u jechuudha. Kanatti yaadee lakka wanti kun akkasidha erga akkas ta'eetii ani waan kanatti hin galu jedheetiin duubatti deebi'ee lakki ana hunatti haafuun jedhe jechuudha. Dhugumaatti immoo yoo itti yaaddanii ilaaltan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo iqaamaa sarkaa qaba, paaspoortii sarkaa qaba. Gaafa ati baate, gaafa ati manicharraa baatirraa kaasanii ballaqa yookiin immoo kissiis irratti go'u jechuudha. Yeroo kana paaspoortiin keessa seeraan ala ta'a, iqaamaan keessa seeraan ala ta'a jechuudha. Akkasumallee immoo iqaamaa sana baadheetiin jira nama biraa aqeetiin immoo iqaamaa sanaatiin namna bira naa haaressuu ni danda'a yookiin ofii koo haaressuu hin danda'a yoo jette ni qabamta jechuudha. Namichi achi ballaqee jira. Gaafa namni tokko haaressuu haqu maqaan namicha, firmaan namicha hundi isarra jira jechuudha. Yeroo kana maal taate ni ballaqamta. Maaltu si saaxila? Poolisiin qabamuu saaxilamtaa jechuudha. Dhugaa rabbii. Kanaaf iyyuu jechuudha obboleettiin gaaffii kana na gaafattee iqaamaa keessa ta'e, paaspoortii keessa ta'e hojjechuu hin danda'u. Mana jirtu sanarraa akkas jettee hin ba'iin. Darbee immoo ji'a 5, ji'a 6, ji'a 3 hojii malee qaxxi jettee teessa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa. Warri paaspoortii ku argeen jira otoo mana qulqulleessitanii qubsaaxinii isaanii keessatti paaspoortii ku argee, qubsaaxinii isaanii keessatti iqaamaa ku argee. Kanaafuu fudhadheen bahaa. Gaafa fudhadhee bahe immoo gatii guddaatiin qaalii aan hojjetadhee dafee jijjiiramaa jetta. Kana beektanii jechuudha irraa of eeggachuu qabdu isiniin jedha. Obboleewwan kiyya hin gowwoomina. Waan namni isiniin jedhu tolee hin jedhiina, hin fudhatiina. Wanta itti hojjettu tokkollee hin qabu. Guyyaa isaatiin, maqaa isaatiin iddoo hundatti si qabsiisuu danda'u. Yoollee rakkoo waan du'aa bakka duuti sitti ufellee jechuudha. Harka kee duwwaa baduu sii wayyallee malee wanta tokko fuutee galteennan paaspoortiin isaan harka, qaamaan isaan harka ittiinuu inda'uun qabamuu dandeessa jechuudha. Yoo akka tasa waan lubbuu si baasu yoo ta'e yoo badde immoo jechuudha. Gaafa baddu wanta tokko otoo harkaan hin qabiin, wanta tokko otoo fuudhiin ba'i. Yoo baate immoo maaliif gaafa galtu basimaa goota. Basimaa goota harki kee ashaaraa ta'a. Basimaa sana keessatti qulqulluu ta'uu qabda. Biyya keetti booda gara biyya keetti deebi'uu qabda. Garuu wanti si barbaachisu tokko immoo lakkoofsa paaspoortii kee dirqama beekuu qabda jechuudha. Lakkoofsa paaspoortii kee beektu taanaan ammas gara biyya keetti galuudhaaf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Yooma akka tasaa wanta lubbuu ta'utti adeemtellee. Kanaaf iyyuu tokkoffaa lakkoofsa paaspoortii keessanii beekuu qabdu. Lammaffaa immoo otoo mataa isayyuu baduu dhiistanii natti tola jechuudha. Namoonni baay'ee haala kanaan wal goyyomsaa jirtu. Aniyyuu haala gaariirra jira. Akkaataa gaariitti hojjetachaa jira. Kootu ba'ii qaamaa kee fudhadhu, paaspoortii kee fudhadhu jedhanii baay'ee sin goyyomsu waan ta'eef waan akka kanaatti galaa isiniin hin jedhu ani karaa mataa kiyyaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa yaadaa fi qeeqa dogoggora jiru yoo jiraate asumaan dhiifama guddaa naa godhaa. Warri viidiyoon koo isinitti tole na jajjabeessitan immoo guddaa galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Lafa nagaa naa turaa, isin kabajaa, laayikii illee naa godhaa. Akkasumallee immoo hiriyoota keessanitti sheerii illee naa godhaa isiniin jedhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isin jaaladha. Dhugaa gooftaa baay'ee tokko na jajjabeessaa jirtu. Baay'een keessa jechuudha. Baay'ee hamilee naa ta'aa jirtu. Galatooma.